Viidiyoo har'aatiin appilikeeshinii tokko wajjinan wal isin barsiisa. Appilikeeshiniin kun addunyaa irratti baay'ee beekamaa fi namoonni baay'een appilikeeshinii itti fayyadamanidha. Appilikeeshiniin kun kan isin gargaaru afaan tokko baruudhaaf, afaan tokko beekuudhaaf fi afaanota gurguddoo addunyaa kana irra jira bifa salphaa ta'een akkasumas immoo bifa taphaatiin, bifa geemiitiin addunyaa kana irratti afaanota beekamoo ta'an karaa salphaatiin akkaataa itti baruu dandeessan appilikeeshinii isin gargaarudha. Appilikeeshiniin kun afaanota gurguddoo addunyaa kana irratti beekamoo ta'an 40 fi isaa ol of keessatti qabatee jira. Appilikeeshiniin kun maqaan isaa Duolingo kan jedhamu yoo ta'u, Play Store irratti daawunlooders yookaan immoo namoota miliyoona 500 fi isaa oliin buufamee kan itti fayyadamaa jirudha. Akkasumas weebsaayitii mataa isaa kan qabudha. Akkamitti appilikeeshinii kana akkaataa itti fayyadamtan tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Keessattuu barattoonni afaan Ingiliffaa sirriitti baruu barbaadan akkasumas afaan Arabaa, afaan Faransaay, afaan Ispeenii fi kan kana fakkaatan baruu barbaadan appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyada jechuudha. Kanaaf aga xumuraatti na wajjin tura isiniin jechuu barbaada. Warri YouTube channel kana subscribe hin goone please YouTube channel kana subscribe godhaa. Wantoota isin fayyada jennee yaadnu waan share isiniif goonuuf please subscribe godhaa. Haga xumuraatti na wajjin tura. Akka hunda keessaniif galutti maal goonaa Chrome fayyadamna jechuudha. Websaayitii isaa fayyadamna. Appilikeeshinii isaa Play Store irra seentanii buustanii fayyadamuu ni dandeessu. Garuu akka seeraan isinitti mul'atu akkaataa fayyadama isaa websaayitii isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf websaayitii yookaan immoo Chrome keessan irra seentanii Duolingo jettanii search gootu. Search bar jechuudha. Duolingo barreeffama isaa isiniin kaayoo isinitti mul'ata yaada. Kanaafi akka seeraan isinitti mul'atutti Duolingo jennee search goona jechuudha. Achiin Duolingo jennee gaafa search goona akkasitti nu dhufa jechuudha. Duolingo.com jedhee nu dhufa jechuudha. Isa jalqaba irratti arginu kana irratti click goonee seenna jechuudha. Kanaafi akkuma argitan bifa kanaatiin isinii fidaa the free fun and the effective way to learn a language jedha. Akkuma jalqaba isinitti hime appilikeeshinichi firiidha. Akkasumas bifa geemiiti, bifa taphaatiin kan isin barsiisudha. Akkuma asirratti argitan afaan Ingiliffaa, afaan Ispaanish, French, German, Italy, Portuguese akkasumas illee maatisii illee bifa kanaatiin shaakaluu dandeessu jechuudha appilikeeshinii kana irratti. Achiin gara gubbaa irratti deebinee get started and already have an account kan jedhu jira. Haaraa banachaadha waan ta'eef get started kan jedhu kun jechuudha. Achiin akkuma asirratti argitan afaan isa kan barachuu barbaaddu jedhee isin gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ispaanish jira. Nama miliyoona 48.8tu afaan Ispaanish barachaa jira jechuudha addunyaa kanarra. Afaan French, Jaapanish, German, Ingiliffa nama miliyoona 17.9, Kooriyaan, Itaaliyaan, Chaayinish afaan baay'ee jira jechuudha. Laaluu dandeessu achirra galtanii jechuudha isinii. Kanaafi akka seeraan isinii galuu fi akka barattoonni namoota baay'eedhaaf ifuutti fi immoo barattoonni baay'ees immoo afaan Ingiliffaa barachuu waan barbaadaniif Ingiliffa irratti ilaaluu dandeenya. Isin garuu afaan barbaadan irratti click gootanii barachuu dandeessu jechuudha. Kanaafi afaan Ingiliffaa irratti click goona jechuudha. Kanaafi what language do you speak? Afaan kam dubbachuu barbaadda jedhee nuuf fida jechuudha. Kanaafi as keessa afaan baay'ee jira. Spaanol, Portuguese, France, waan baay'ee jira asirratti kana ilaaluu dandeessu. Afaan barbaadde filachuu dandeessu jechuudha isinii. Kanaafi achiin Ingiliffa kan jettu irratti wanti taana jechuudha. Afaan nuti barachuu barbaadnu Ingiliffa waan ta'eef jechuudha. Achiin continue kan jedhu jira. Hi there I'm Duo jira. Duo ishiin kun simbiraadha jechuudha. Afaan Itaaliitiin natti fakkaata, Xaaliyaaniitiin natti fakkaata. Kanaafi continue kan jettu kun jechuudha. Achiin let's get this party started dhala jalqabneerraa waan akkasitti jechuu kan barbaadu. Achiin how did you hear about Duolingo? Duolingo eessaa dhageessee dhuftee kan jedhu asirra jira. Asirraa YouTube irraa jechuun YouTube irraa ilaaltanii miti kan wanti ilaaltanu YouTube irraa YouTube, Facebook, Instagram wanta garaagaraa jira. YouTube kan jedhu filannee continue jennee itti fufna jechuudha. Achiin why are you learning English? Maaliif Ingiliffa barachuu barbaadda? Just for fun, qoosaadhaa fi travelidhaa fi support my education barnootaaf spend time productively sa'aatii koo yeroo itti fayyadamuuf waan jedhu jira. Kanaaf nuti support my education jennee filanna jechuudha. Isin waan barbaadaniif gashuu dandeessu. Imalaaf biyyoota garaagaraa deemuu barbaadanii
isaafis gashuu dandeessu. Maybe asirratti wanta isin jechuu barbaadu keessattuu namoonni biyya alaa deemtanuu asirratti prepare for travel tu filattanii baay'ee gaariidha jechuudha. Afaan sana yoo seeraan barachuu barbaaddan fakkeenyaaf biyya Arabaa deemtanii afaan Arabiffaa seeraan barachuu barbaaddanii yeroo deemtan keessatti prepare for travel seeraan fudhachuu qabdu jedhee yaada. Kan nuti ammaaf support my education kan jedhu filanna jechuudha. Continue kan jettu ta'uudha. Achiin how much English do you know? Ingiliffaa hammam beektu jedhee nu gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf yoo Faransaayinyaa filattanii hammam afaan Faransaay beektu jedhee sin gaafata. Kanaaf yoo Ingiliffaaf haaraa taatan jecha tokko yoo maan beekne I'm new to English kan jettu filattu. I know some common word jechoota tokko tokko nan beeka. I can have basic conversation taasisuu nan danda'a. I can discuss most topic. Yoo seeraan dandeessu ta'e immoo I can discuss most topic in detail kan jettu filanna jechuudha. Kanaafuu nuti isa lammaffaa irratti filanna jechuudha. I know some common words kan jedhu filanna jechuudha lammaffaa irratti. Achiin itti fufee what you can achieve dha. Maal achieve gochuu barbaaddu kan jedhu irratti converse with confidence nama wajjin communicate gaafatu confidence guutuudhaan haasa'uun barbaada. Stress free speaking and listening exercise. Stress irraa free ta'e speak gochuu barbaada kan jedhu jira. Build large vocabulary. Vocabularyota baay'ee barachuu barbaadan immoo lammaffaa irratti isa jiru filattu jechuudha. Develop learning habit. Smart remainder fun challenge kan jedhu jira. Jareen kana keessaa kan barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni baay'ee kan filatan isa jalqabaati waan ta'eef isa filannee continue kan jettu itti fufna jechuudha. Achiin asirratti seeraan akka hubattan akka ilaaltan wanta barbaadu guyyaatti sa'aatii meeqa dubbisuu barbaadu? What your daily learning goal? Guyyaatti sa'aatii meeqa yookaan daqiiqaa meeqa qo'achuu barbaadu kan jedhu asirratti isinii fida. Daqiiqaa 5 guyyaatti daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 kan jedhu jira. Kanaaf isa kanarratti seeraan laalaati yoo sa'aatii dheeraa qabdu ta'e daqiiqaa 20 jettanii guutuu dandeessu. Daqiiqaa 15 jettanii guutuu dandeessu jechuudha. Maaliif sa'aatii dheeraan qabda yoo ta'e guyyaatti daqiiqaa 10 yoommoo sa'aatii bal'aa barachuu barbaadan daqiiqaa 20 jechuudha. Nuti giddu galeessa goonee daqiiqaa 15 haa jennuun. Isin waan barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Baay'ee isaan guutuu bichaan guutiina. Akkasiin wanti ta'e akkasiin ta'utti jechuudha. I will remind you to practice so it becomes habit. Habit ta'uu qaba. Akka remind isin godhuu barbaadu yeroo hundumaa kan jedhu jira. Allow kan jettu tokko jechuudha. Remind akkasiin godhu jechuudha. Yeroo online seentan keessatti akka remind isin godhuuf allow kan jettu tokko jechuudha. Start from knowledge find the best place to start kan jedhuudhaa fi asirratti start from scratch take the easiest lesson on English course. Easiest part irraa gara isa ulfaatutti deemuu barbaadu moo recommend akkasiin godhutti Duolingoon deemuu barbaadu kan jedhudha. Kanaaf isa jalqabaa filanna jechuudha. Easiest part irraa gara isa cimuutti yoo deemtan gaarii ta'a waan ta'eef isa tokkoffaa filattu jechuudha. Achiin it can be hard to stay motivated. Yeroo waan Ingiliffa baratanii yeroo afaan sana baratanitti maybe cimuu danda'a garuu motivate taatiitti fa'aa waan jedhu kan inni jechuu barbaade. Achiin continue kan jedhu tuqna jechuudha. So Duolingo is designed to be fun like a game. Yaa akkuma isin jedhe Duolingoon bifa geemiitiin yookaan bifa taphaatiin jechuudha. Kan afaan sana baratan jechuudha. Isin bohaarsaa isin taphachiisaati. Afaan kana kan baratanu like akka geemii taphataniitti jechuudha. Malee akka waan barumsaa akka waan jiramti kilaasii galtanii waan ta'e akkasitti miti jechuudha. So bifa geemiitiin taphattu jechuudha. Continue kan jettu itti fufna jechuudha. So more amee achiin loading kan jedhu jira. Is a trap. 2. Achiin She visits a new country every month. Amma maal ta'e jechuudha. Chaatii keessan jalqabeera jechuudha. Kanaan booda Ingiliffa exercise gochaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii jalqabaa nu gaafatee jira. My daughter is travel to she visit new country every month jedha. Jedhees gaaffii tokkoffaa nu kenna jechuudha. Achiin ansarii warreen kana lamaan keessaa warreen kana lama irratti isinii kenne keessaa deebii filachaa deemtu jechuudha. Wow, how cool, where is she now? Yes, I have window seat. It is for a maan jedhudha deebisaa inni tokkoffaadha jechuudha. Tokkoffaa akkatti guutaa deemtu jechuudha. Dandeettii keessan check gochuudhaaf isin gaafataadha jechuudha. Gaafa deebistan excellent jedhee isiniif kenna jechuudha. Achiin keep going kan jedhudha. Yeroo argattan keessatti mallattoon libbiin kun jirti asirratti jechuudha. Meeqa keessaa 5 keessaa meeqa akka fiddan isinitti agarsiisa jechuudha. Har'aaf gaaffii 5 isinii kenne achiin gaaffii kan biraatti dhufaa deema jechuudha.
So gaaffii lamaffaa nuu kennaa jira. Fakkeenyaaf solo means alone. Kana gaafa jedhu dandeettii afaan keessanii kana maal gochaa jirtu? Yeroo gaaffii hojjechaa jirtan keessatti Ingiliffa keessan improve gochaa jirtu jechuudha. So gaaffii kana mee hin dhabna akka seeraa isinii gaafa jechuudha. Solo means alone jedha. What does solo mean? Solo jechuun maal jechuudha? By yourself, with your parent. Kan jedhudha. Fakkeenyaaf amma jechuun kun soloon qobaadha miti garuu fakkeenyaaf amma with your parent kan jedhu yoo inni deebisa maal hin dhabna jechuudha. So deebisa maal ta'a by yourself ta'a jechuudha. Kanaafi gaafa kana ishiin kun maal taate 5 turte amma 4 taate jechuudha. Kanaafi bifa kanaatiin Duolingo shaakalaa deemuu ni dandeessu jechuudha. Bifa kanaatiin iskiilii keessan guddifachaa deemtu. By the way yeroo hundumaa akkatti isiniif hin fidu speakingii yerootti speakingii ta'uu danda'a. Yeroo speakingii shaakaltan ta'uu jira. Akkasumas yerootti barreessuu shaakaltan jira. Bifa kanaatiin Ingiliffa keessan guddifachuu dandeessu. I hope websaayitiin kun baay'ee si fayyada jedhee yaada. Isan isinitti hime caala gaafa diiteelii keessa seentanii fayyadamtan appilikeeshiniin kun hammam akka si fayyadu laaluu ni dandeessu. Kanaaf akka xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma. Viidiyoon akkasii yoo isinitti tolate immoo koomentii yaada keessan koomentii irratti nu barreessaa. Haga xumuraatti waan wajjin turtaniif galatooma. Nagaatti.